Okay. Irra tu kan jirabar bakkee difini jedhu san dhageette. No, kan inni achiin wannooti dabalteetini effektii waan Ada mana dabli kira kawat aja tettu tili sanu kan wajud tara fate dafa tap tap warra zai tum kum do tap tap namo siftan wallahi dafa irra taka tu nada ju kan dolli biyyenya tamamni. No me kajja. nama ribba to ko ma ma nastani garo haga ma wa tak family a'udzu billah profile rakka tani wallahi dafa tap tap goda nusal bisina ka dalalle oli nusal fachisina wallahi profile rana ka do timi wallahi billah rakkoda dafa len cerga akka profile ra shamara ga no barbad dafa Wadam akka profile nan kan ne wonna ci jur hundi tafta goda farar gidan wallahi family dafa shamarran keessattu jechuun akka haadha faadha kan no barbadan sirritti qaqqabala taabtaabii waan qabdan itti fitadha sakkitti sanallee taatu subhanallah kasin jedhu na akkasi tuwinin balagedha waliin hin taa'in gurbaan baay'ee qoshashaa wayti inni qoshashaadha ati homaan goota dubartii tan bira mucaan qoshashaa sin jedha dhugaa sin jedha wallahi balagedha yoo tokko tokko akka badaaban Rafael Mudi ni kawasa turatin argine bar anak ini narum bar badu sani bisa berat tenase ni bar ise dafa family tap tap goda wallahi wa billahi a'udzu billahi da bilki irtiyar rabbi ya miskinu man isa video marratti male ma argine sin argitani natu miskina yo me mudia kan dala namna ya miskina jiru nan jatta ne oh isa isi bra fotta tina bra tafta goda family inda gettani wallahi namna ziru kunin hundu bar tafta bin ya nama ziru turra ba ta bar tafta bi yar marriage family kala to na ima arama kana garu profile jamara adra kasulen ka do wi kawani ko yar anu isa bradu ke over birthday sekese ta iman godaren tiwinje chuni nama gize famous man kamne yo no isa chalusan hedunu kabaju sure ki ya mali ya nama jada ture tikom be kum sargate na jaja chon koran kun wanu bradu fe dafi wanu fi braba ga dufte kayatini yo yena yadde lencher gidafi ka wore dis negetta giftarin kam male mali selaim mona sorti kamne jabdu de bin jabdu mal ya ta Roman jini tata goda de male jazba ko bayyana kana sada ko kayitu kun gurus mis madan irra jijiti wachi jazba Roman jitu adama ola mal ya ketika jitu wala tum jayo naima inna to tata goda iskene bila mara tata goda الرفن فكرتها كم؟ الرفن رفني صنطاني بس ندبري جرحتها والله أنا قلت لك وجي دا جلسة نبر برناش وقلنا تبا وارجع وني تبا كير مشانتي ثاني غرس تمام غرس زوان فيها ملوكا سينجران أنا والله إيروني كنا هون يرو تقول قلنا عجائب دني بر
Gisee dubartii isin jaalatte si lama akkana kiiloon keessan ol daban. An kiiloo kiyyaa maal waa mee maal bira ol dabalan. Uummata kan goone wallahi bal. Dubartiin waa isin jaalannaan achuma. Akka an miskiina ta'e nan beeytuudha. Maa dubartiin isin jaalatti. Oh my god. Maal? Lubbuu dabliinaa banamummaaf hin eegin thank you dhugaa rabbii. Oh my god. Ulfaadhu wallaahi galatoomne. Waan fi? Thank you dhugaa rabbii. Haa. Maal jettare? Dubartiin takka gisee isin jaalattu kabajaadha si gala. Dubartiin takka gisee akkuma isin fedhii qabdan akkuma isin warri dhiiraa fedhii qabdan mooyee kiyya wallahi jechan qabu dhugaa rabbii big respect my brother. Naa jiraatu. Akkuma sadiirra jirti. Kasiin jedhu. Laalla geeffadhu dubartiin takka wanni isin beekuu qabdan dubartiin takka akkuma isin fedhii qabdan isinis fedhii qabdi si galaa miti maybe si jaalatte jaalachuudha hin feetuu miti jaalala isiin qabduu miti respect waan jedhamu mooraal waan jedhamu wayiiti jira mooraalii eeguu argite fakkeenya mana namaa seentee nyaata wayii nyaatte bunuma tokko kan sukkaara hin qabne yookaan soogidda hin qabne gisee namni si buus soogidda hin qabu sukkaara hin qabu wayiin jettuuni waan san dhuddeetumaan suutuma jettee biraa baata si galee kanaaf dhiifa malee naa godhi akka isii gastii keessatti no wanni jedhamu wayitu hin jiru. Miti bar maarreen beeytaatille gaafa arte waan jettu. Nabichaami. Ati amma waliigalatti amjattiidhaan afaan ol fuudhuun barbaadu suura mukkeetan irraa akka jirtu goosisi keessanitti miti. Nageetta. An foto sana amma isin irraa balleessitutti hin dhiisu isii maal goota. Qoyin karaa gabaaban sossobii akka isin irraa balleessitu goosisi. Nuri my bro jirta qaali. Shamarran ta'inallee beelladaadha yeroo tokko tokko dhiira isaan hin feene. Maal ta'a? Beelladaadha shamarran ta'ina dhiira isaan hin feene feenanii waliin rakkatan. Ayi maaliif guyyaa asli adda baaftetti himimmaa mataa soorrisitu mucaa? Doktoraalsi maa addaan baaftee himiniif jedha. Hamma inni yoo qofaatellee si keessa uttaala siin jedhu eedee bara. Qofaatellee si keessa uttaala? Maaliin? Jaarsaa akka qabdutti himteerta silaa inni akka ta'e maa isinii siin jedha. Amma inni dubbisan hunda addaan sii baasee sii himannoo eegu. Onnee sobaa thank you. Onnee sobaa itti fi onnee naa kenniti. Galatoomee biiftii. Ani wallahi dhiirri an jaaladhe inshaallah kilmaan itti godhee jennaan achuma jireenya na jibbisiisa wallahi. Dhiironni keenya tokko dubartiin isin jaalattee arginaan bas ispiitiin keessan ni dabala harakaanni keessan ni dabala. Nuti bar gisee dhuftanii jaalala nu gaafatan bar osoo abbaa manaafa qabdu ishi si jetti. Osoo abbaa manaafa qabdu gatii ati jaalatteef ishi si jetti. Osoo fireendiifa qabdu gatii ati isii jaalatteef ishi si jetti. Dhiironni keenya bismillahirrahmanirrahiim. Ani wallahi rabbi gabaa qixxee dhaabadhee haatoo naa wayya. Amma emmi koo naa jiraadhu long life qaalii kiyya. Isaa miti bara namoonni jedhu. Maal wanni an balleessu jira qoy? Yaa balleessitee jirta bas. Maal balleessa? Isii fedhan qabdu mi jaalachuu fedhan qabdu saa? Jaalachuu fedhan qabu garuu rakkoo guddaa irraa qaba. Kala suuraa taatee nyaatte maa tisheertii Jawaar Muhammad baadhannee deemaa ture tisheertii yaan baadhatin hawayii jedhu. No jechuun namni laali ka. San osoo hin taane jechuudha laal namni kabajaadha bar jechuun sijjamir tisheertii kan keetu si hojjechiifte si qabattee deemuun kabajaadha. Argite waan isin taa'artu keessan. Keessa waan taartu bilookoon jedhamu jira. Yoo hin feene maaf hin bilookinaati? Lakki bilookuu bichaa miti beeyte. Namni tokko namni hundaami ka sabrii qabu beeyta. Ishi osoo duutee maal goota? Tiraas irratti godhattee halkan guutuu mana keessa deemaa bultee akka nama maraatee waa'ee mishee haasofti. As deebee immoo isa qabattee bootti. Maal fotoo kiyyoon akkas gootuuf?
Isin miidhamaartu irra footoo keetti gara si nyaata jechuudha. Achirtu lakkirraa wallahi yoo isin footoo jala jirte dantaa isii bakkeen feetaa baatu ofirraa balleessa isima garuu footoo irraa balleessitu barbaadaan. Ati immoo garaatti silaafa koo isiin waa arsi qabdi. Ababaa lama guutaa guys, I don't know. Daawwa sitti immoo dalle Ijiptii dhufoodha akkam? La Ijiptii dhufoodha. Ijiptiin dhufuufi. Ijiptiin. Kootu baraa nagayaa. Akkam irra simannaan akkam innuma isimatanii beektaa? Guys, dabiliidha. Maal jettee asuu eenyuun baantanaa jaartamu? Meedikoo gaddaa himee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Dhugaatii fudhadhu mee. Karaa isin baafna dhugaa isinitti fakkaatin. Dhagaartaa? Maa? Dhugaatii fudhadhu. Qixaatii ni fudhaati. Oonaa si gaafa deebii hundaa gaanaa deebisi. Ati kuma garaa si nyaaddu si qaxxaawa ta'e himutu akkamsi ka'uu danda'uun akkasii sun. Waan jaalatanii sassatan jedhanii bara hin beektu maali? Waan jaalatan maal godhani? Hin sassatanii jechaan dhageenye. Hin sassatan jechuun maal? Akkamisi qaxxaayattasi jammar gooye. Namni ammaan hangaxxa'uu barbaadu nama jaaladhu nama na jaalatu. Kitaabiin akkanatti miti. Kitaabiin akkanatti miti wal qaxxaan rakkoo hin qabu. Dhageette? Ati gaafuma waan san asli waliin dubbatte balleessite bardubbii. Maal dubbadha si? Guyyaa bakkee hojii jira beektaa? Sagalee ol qabee kolfi faranjiin na kolfiti maal ta'e mucaan jedhe. Dubbiin giseen yoo kubaasi keessa ottaalete. Laawdaa kootti labi. Garuu hima jedhallee beektaa? Simatu balleesse. Maal gootaa xiqqishuu jaaladhattee? Allah billah. Kolfite. Abbaa asitti kolfite. Amma shaarbii keessa kolfitu. Maa gara as baatee kolfin kolbaan. Waan gurbinsi qajeelchuu sodaatte malee naan jedha koomentiin tokko. Maal jetta? Gurbattiinsi qajeeltii si sodaatte malee. Maal na sodaatta bedabboo? No, gurbattiinsi qajeeltii si sodaatte malee naan jedha. Lafa jala natti himtu amma natti himta. Eenyu maqaan isii? Amuuti. Maal dura maal lafa jala natti himin hamma wanni bade kaa dubbattu. Maal jetta? Gurbattiinsi jaalattii si sodaatte malee. Nama sodaadhu wallahi billahi. Maa nama sodaadha? Hin saalfadha malee. Dhagettee? Inna anta taaftam godhamee si yalla taaf sikran godha faamilii. Sitti immoo gattayaa fuudha fuudhu. Maal jedhaa duuba? Yommuu san akkaan sitti aaru na goote illee beektee osan. Eenyu jiraata? Jooliin haasaadha osoo mucaan akkasii deebii gahaa si gaafataa jiru
ati moolla shima gootee harkaa baafatte bar. En. Maqaan nutti horiiree bannaash maa akkas jette garuu. Nama waliin guyyaa laafira ka turte hoo. Family apa balik mau utang? Kami ni muncaan. Doktora waliin laafira hin turre. Mal tebe. Yommuu sani Iman jaalatti tebe sa gara apa bana guta banna tacho. jaalatti sobaan jirtu siin jedh. Yoo jaalatti dhugaa jiraatte adima godhanii wal himani. Dhageette? Wah jala sobai nu dubbati. Rosa thank you. Aku magala tombra idutia. Ha? Ati tokkoffaa areeda kiyyan argine mucaan areeda guutuu baasee hin fidhatteeni sanillee ni sobde. Dhageettaa? Atam maka dumbushee rakkifteen rakkisuuf moo jaalala rakkattee mati? Dubbishee maal gosa rakkifti badii? Maqaa isiitu qabatte argiteerta. Ayi shamarran gisa takka takka ol foggorti malee garaa keessa wal hin baddoodha. Osoo dhiira ta'e yoo tana dagatte maqaa isaa. Akkasii amma akkasii hojjetu san nama hojjesuuf na fakkaate. Lakki boo maal si hojjeta barnaasha ta'ee. Faamili taphtaaf godhaa. Sisa sabaa yoo hojjetteet. Sooftii faasii qopheessaa. Batiin suura kiyya profaayilii irra kaasi. Amadeen suura kiyya ka poostii godhe san kaas. Wallahi billahi sitti mee jira. Ade. Woi gudi. Ajaiba bar. Ima sob taraf bedi. Ai. Arafate? Maal waa isii foggore re'an fotoo kiyya kaasi jechuun hin dogongore. Yaa jechuun dhiirri takka dubartii takka Ma maqaan naa moggaafte koo jaalalan beekotte? Ka jaalalan beektu dhugaa itti. Lakki ma maqaan naa baafte sin jaa bara nama. Faamilii takka godhamanna taachuu. No jechuun ati bar waan ati beeku dubartiin takka yoo si no sanii miti ka dubartiin takka yoo si jaalatte kabajaa bakka sii kenniteetiin sii waliinuu haasofti. Sii gala. Sii waliinuu haasofti. Yoo amma bakka siin qabaatin yookaan nama jaalattu qabaatte yeroo sii waliin haasoftuu iyyuu hin qabdu. Yeroo sii wajjii waan hojjettuu iyyuu hin qabdu. Ammallee atis badaa taatellee meeshaa taatellee fokkataa taatellee ooma hunda sii obsiti dubartiin si jaalattu jechuudha. Ooma hunda sii obsiti. Ka isiin ilaaltu maal inni sa'a sanitti jaalala si jaalatti san qofa ilaalti malee si jaalachuu san bicha ilaalti malee hamaa ati taate badaa ati taate maal ati taate waan ati taate tokko isaa hin ilaaltu. Ka jarri ilaaltu isiin ilaaltu sa'a sanitti maal inni si jaalachuu qofa ilaalti. Wanni ati gootu hundi itti hin mul'atu jechuudha. Wanni ati sii balleessitu hundi itti hin mul'atu. Dubartiin si jaalattu akkas. Dhiirrillee gaafa nama tokko dubartii takka dhugaadhaan jaalate yeroo isii aarsuun qabu yeroo isii gammachiisu malee yeroo isii fata isii godhu malee yeroo waan gaggaarii itti haasa'e sammuu isii firii godhu malee gisee waan badaa fideetiin isii aarsuu iyyuu hin qabu. Seegalee wanni inni ilaalu maal inni jaalala takkitti jaalate san qofa ilaalaa jechuudha. Kanaafuu adama dubartiin takka si jaaladha gisee jettu mooraalii wanni jedhamu tokko osoo jiru gisee ati suura kee warfaayirra kaasu wallaa suura kiyya kaasu baannaan likkii si galchama wallaa suura kiyya kaasu no way. Jedhamu osoo anallee taate akkasuma jettaa jechuudha. Maal atiif isii maaliin tokko taatan si jammar? Maa tokko hin taane dubartii akka kootiiti. Sitti yoo fakkaate natti fakkaachuu dhabuu danda'a. Sitti soo fakkaate natti fakkaachuu dhabuu danda'a jedha. Indee dubartii akka kootiiti bar ni nyaattiin dhuddii nama akka kiyyaatti ji'a sagalii dhalatte akka kiyyetti. Obboleettii kooti. Nyaatanii dhuganii fiiree maal? No yoo ta'e hoo jechuun obboleettii tiyyaa dubartii akka kootiiti miidhaan isii miidhaa kooti yaadni isii yaada kooti. Yaa caaltuu binti islaamaa bibti tiyya giiftarri hin jiru gilaabin ati naa keetti kun kamaalitti amanu. Na birallee push godhamee faamilii maal jechuudha rabbiidhaati. Amma boroo xiqqoo babbareedee dhufaa akka sirriitti fikiriin sittee dabaa ta'e. Wallaahi. Maaliin wallaahi maa tare?
Habibi fiqirii kophaarraa gangalatan sanaati faatee qubarraan qabdu. Gisaa si bira hin jirre bar akka waan si qabee godhataa dhugaa rabbi yoo sirraa fagaadhoo yaakam. Yoo sirraa fagaadhe naa yoo na fakkaate yoo adda jirtu barti koo kammaa kana caale wanta shashaalee walitti jira. Yooti akkam jechuun. Yoo an si bira hin jirre fiqirii baay'ee sitti baay'atedha jaalalti baay'ee si qabdi. Yoo gisee ati nama hiriirtu narraa galaa jechuudha. Akka kan keetii ati akka kan keetii taadha faate jaalala qabsiiftee ati faatee kophaa ofii gangalatti ati teettee kolfite. Lagi buat kan jennet mau kan belas tu. Yo makasih. Duga yette. Konten sekitar video sinya aja saya berbeda sudah be. Cisma. No anak kasih ini. Nageta. Anjala le sikap sisa simi dum fedu bar sitti fakkaata malee alafaati. Amma fakkeenyaaf sirraa qabame akkam nagoota. Sirraa qabame jedhee akka dumbushee sana. Tala kenna. Fallee tikeettu maal inni fakkeenyaaf. Waan waliin malee akka sirra dubbadharee maal. Waan si waliin biraachuu qabu akkam isin jedhee asumarra baasee dubbadhaasiif. Fakkeenyaaf akkam nagootaadha sirraa qabame yoo isin jedhame akka dumbushee sana akkam nagoota. Rakki dumbushee bare kan dumbushee kanama qabame kun koona biraati malee. Maal inni? Kanama addaatti yaalli sii qabe maal ta'e? Wayya boontu. Faamilii taaftaa godhaa isinis ficharanjii guutaa tana geesse. Maal jetta waan fi? Maalii? Jaalti sii adda siin jedha kan namaatiin. Maaltu adda kan isii kan namaatiin? Bootti kaalafumaa kaate akkama calliftees maal. Kaan amma dosa jaaladheeti isaa 24 nyaadhu hunduu ni boo'a callisee. Boo yeroo ayyaana jaalatte. Dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii dubbachuuf wallahi gaaf ati naattee imaan akka xoggoote jechuudha. Wallahi si amana akkana jaalattu amma naa galuu didee wal keessa natte. Dhaggeettaa. Shunkurtiin jiran jirtu maal gootare? Shunkurtiin as wanna. Inshallah burqa beetirra waraabame kun kan jinna diimatti. Anjuma fiddiif deessila. Moo isaa dhufe garuu? Akkanumatti moo dura hammammattaati moo ase? Hammammatanii himannaa bu'uun jiraa? Eessaa fidde garuu akkanatti wallahi waanti si bireeraa? Jaalala jira. Gaafa akkanatti himi kasee aman laal. Gaafa akkana bakkee ani jirratti viidiyoo waraabdee imimmaan bishaan fakkaatu kana gayyaasaa yaa Oromooti yaa akka amantaa jettee ati raa dubbatu san barbaada sii galee gaafsanii dhuguma rabbi jechuun waan maal goote guyyaa san kitaaba kam dubbiftaati? Kitaaba maal? Ati kitaaba kam dubbisu hedde? Komentii sii kenna, laayikii sii godha, sheer godha, gabbuusa. Waan ati hojjettu san hunda bakka akka sii gahu jechuudha. Maal wanni dubbannu isin jira bar? Sii galee? Anuu hin barbaadu ati gootu san maal jettu? Akka du'ee nama na awwaalu dhabeettu guyyaa ullaana taasise. Maaliif akkas taatare maalatu iyyuu bannaa hundee? Maqaa ganda kennatti. Nama dhugaan jaaladheef tiktookii kanarra bahee boo'uu jechuun hoo? Lakki amma akkas hin godhan. A'uudhu billaahi mina sheetaan rajii rabbi naan didu gaayis.
Tak assalamualaikum waalaikumsalam akkam naga jirta fayyaa keetii jirta baga jiraatte maaliif jirta akkam fayyaadha jaartii qabda Jaalaltu garam seenteen beeytu garam jeette gara jaalala barsiisa. qabaatin amma walitti dabalamuu kennaaf qophiidha qophiidha okay yalla si jaaladha na jaaladha okay wal jaaladha okay let's go tak